Hunda dura nageen kenna kan jaalala sinaada qabu sinin jecha hangafoota dursun oduu isin dhageessifna oduu wajjin anfal mataarorrooti. Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaayitti waraanni mootummaa uummata dararuu fi hidhuu fi ajjeechaan itti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa ibsanii jiran. Haaluma kanaan godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti waraanni mootummaa sagantaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun ajjeechaa hidhaa fi qabeenya mancaasaa akka jiru jiraattonni naannichaa himanii jiran. Gareen deeggarsa namoomaa karaa deemaa jedhamuun kan beekamu Injiinar Daani'el Gammadaatiin durfamu deeggarsa namoomaa nyaataa fi qoricha of keessaa qabu lixa Oromiyaa dhaqqabsiisuu isaanii ibsanii jiran. Gama oduu ispoortiitiin leenconni ilmaan Oromoodhaa idil addunyaa irratti seenaalee galmeeffatanii jiran isaan keessaa atileet Qananiisaa Baqqalaadha. Torban kana keessaa wal dorgommii Vaalenshiyaatti geggeeffame irratti sadarkaa afuraffaa qabachuudhaan seenaa addaa galmeessee jira. Odeessaalee keenyaa keessaa isaan jajjaboodha. Oduu bal'inaatti yennaa isin deebifnu oduu guyyaa keessaa yoo kallattiilee adda addaatiin Oromiyaa keessaa nu dhaqqaban irratti fuulleeffanna. Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaayitti waraanni mootummaa uummata dararuun hidhuu fi ajjeechaan seeraan alaa raawwachaa jiraachuu jiraattonni OMN'f ibsanii jiran. Kaleessa galgala dargaggoo Alimuuddiin Haaji Adam jedhamu ajjeesuun jiraattonni himanii jiran. Waraanni mootummaa heddumminaan magaalaa Awwadaay keessa qabachuun shororkaa jabaa uummata rattaasaa jiraachuus maddeen adda addaa gabaasaa jiru. Namootni hedduun humnoota mootummaan qabamuun waajjira bulchiinsa magaalaa Awwadaayitti hidhamuun isaanis gabaasni adda addaa addeessaa jira. Kaleessa galgala immoo konkolaachisaa kan ta'e nama Alimuuddiin Haaji Adam jedhamu baajaajii keessaa gadi baasuudhaan ajjeesuu jiraattonni naannichaa ibsanii jiran. Dargaggoon kun baajaajii isaa deddeebisuun haadhaa fi abbaa isaa akka gargaarus maddeen ni agarsiisu. Kaleessa galgala magaalaa Hararii fi Awwadaay gidduu nama fe'eetiin osoo deemaa jiru keellaa Harar irratti qabamuun namoota keessaa buusaniitti dhukaasuudhaan ajjeesuu maddeen raggaasanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun baatii tokko duras haaluma wal fakkaatuun konkolaachisaa baajaajii of biraa garbaasuudhaan ajjeesuun isaa hawaasni naannichaa ragaa ba'anii jiran. Magaalattii keessatti dararaan dargaggoota irratti xiyyeeffate akka malee babal'achaa jiraachuudhaan yaaddoo hamaa keessa gallee jirachuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Naannoo kanatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduus hin jiru jechuun lafuma kaaniitiin shororkaa dhuumuudhaan ajjeechaa fi reebicha qeerroo irratti raawwachaa jiran jedhanii jiran. Qeerroon Awwadaay sirna wayyaanee kooffisu keessatti wareegama amman hin jedhamne kafaluudhaan qeerroo seenaa gurguddaa lafa kaawwatanii jijjiiramarraa agarsiisan malee qeerroo gufuu biyyaa hin taane jechuudha yaada isaanii dabarfatanii jiran. Magaalichatti daldala jimaadhaan kan beekamtu ungura kaa'uudhaan yeroo ammaa kana jimaan isaanii gara Somaaliyaas akka hin dhaqqabne simanii jiran. Magaalaan Awwadaay isaa 24 daldalaan kan beekamtu yeroo dhiyoo as hafee uummanni galgala daandirraa galaa jiraachuu ibsanii jiran. Godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti waraanni mootummaa sagantaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun ajjeechaa hidhaa fi qabeenya mancaasaa akka jiru jiraattonni himanii jiran. Aanaalee Roobee Diidaa magaalaa Hidhattoo keessatti humnoonni mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata dararaa jiraachuu OMN itti gabaasanii jiran. Muddee 2 bulchaan Gonda Hindaattoo kan ta'e Naashaa Kadir nama jedhamuun qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabde jedhuun magaalaa keessatti waraana mootummaatiin ajjeefamee jira. Gandoota akka Qaaqoo, Adda Jaboo, Waltayii, Dambal Qilleessaa keessatti waraanni mootummaa uummata rakkisaa jiraachuun isaa dhagamee jira. Gareen deeggarsa namoomaa karaa nagaa deemaa jedhamuun kan beekamu Injiinar Daani'el Gammadaatiin durfamu deeggarsa namoomaa nyaataa fi qoricha of keessaa qabu lixa Oromiyaa dhaqqabsiisee jira. Dhaabbanni kun yeroodhaa yerootti hawaasa rakkoo adda addaatiin saaxilamaa tureef kallattiilee adda addaatiin qabatamaan deeggarsa ajaa'ibsiisaa gochuudhaan dargaggeessinaa guddaa dalagaa ture. Injiinar Daani'el Gammadaatiin durfamu deeggarsa namooma nyaataa fi qoricha of keessaa qabu lixa Oromiyaa qaqqabsiisuu isaa ifoomsee jira. Garichi deeggarsa namoomaa hawaasa Oromoo Frankfurt, Ireland, Los Angeles, Californiyaa fi dhaabbilee amantii irraa ergameef qabachuun Wallagga Lixaa aanota 3 dhaqqabsiisee jiraachuu himee jira. Deeggarsa kanaan aanota godina Wallaggaa Lixaa 3 jechuunis Ayyiraa Gullisoo fi Qondaalaa dhaqqabsiisuun ragaa isaa ergaa ibseen booda garichi deeggarsa kana birrii miliyoona 2.58 bituun isaa ibsee jira.
ogeeyyiin fayyaa gulisoo fi ayyaara akkasumas hawaasni aanaa qondaala deeggarsa argataniin gammadanii jiru jedhu gabaasichi akka ifoomsetti. Oduu gama ispoortii tennaasin deebisnu ijoolleen Oromoodhaa wal dorgommii qaxxaamura maaraatoonii kiiloomeetira 42 biyya Baleenshiyaa keessa geggeeffame irratti qabxii boonsaa galmeessanii jiran. Wal dorgommii guyyaa ilgaddaa geggeeffame biyya Ispeen irratti sadarkaa galmeessuu bira darbanii seenaan addaas ilmaan Oromootiin galmaa'ee jira. Siisay Lammaa fi Warqinee Daggafaa maaraatoonii Valeenshiyaa irratti dachaadhaan hirmaachuudhaan mo'atanii jiran jedha gabaasichi. Atileetiin meetira 5,000, 10,000 fi akkasuma fiigicha qaxxaamuraa irratti beekamtummaa guddaa qabu atileet Qananiisaa Baqqalaadhaa seenaa addaa galmeeffatee jira. Atileetota ganna 40 kan ta'e atileet Qananiisaa Baqqalaadhaa wal dorgommii biyya Ispeen magaalaa Valeenshiyaa irratti geggeeffameen seenaa addaa galmeeffatee jira. Umrii kanatti atileetiin tokkollee akka hin dorgomne hanga ammaatti seenaaleen hedduun ifoomsanii jiran. Atileetiin waggaa 40 ta'eetiin maaraatoonii irratti galmaa'e kun atileet Qananiisaa Baqqalaa dhalataa hidda latiinsa Oromoo kan ta'e seenaa addaa biyya Ispeen magaalaa Valeenshiyaa irratti wal morkamaa turetti nama afuraffaa ta'uudhaan xumuree jira. Waldorgommii kanarratti sa'aatii bareeda kan galmeesse atileet Qananiisaa Baqqalaadha. Waldorgommii kanarratti kan dursuudhaan tokkoffaa ba'e ilmuma Oromoo Siisay Lammaa fi akkasuma isaan biroo wal duraa duubaan galuu danda'anii jiran. Siisay Lammaa gara dargaggoota dhiiraatiin ennaa tokkoffaa ba'u Warqinesh Daggafaa immoo gara shamarraniitiin tokkoffaa ba'anii jiran. Dhiirotaan Siisay Lammaa sa'aatii 2:1:48 maayikiroo sekondiin injifachuun yeroo saffisaa isaa addunyaarra afuraffaa ta'e galmaa'ee jira. Haaluma kanaan atileetii Qananiisaanis kallachiidhaan fiigicha kanarratti afuraffaa ba'uudhaan seenaa riikaardii addunyaa kana atileetii ganna 40 ta'uudhaan wal morkii biyyoota adda addaatti geggeeffamaa turen sa'aatii jabaa dargaggoota ganna 40 oliitiin galmaa'ee jira. Atileet Qananiisaa Baqqalaa wal dorgommicha ilaalchisuun yaada kenneen wal morkiin kun akka of deebi'ee daran of onnachiisuna godhee jira jechuudhaan dabarsee jira. Sa'aatiin inni galmeesse kun wal morkiilee idil addunyaa keessatti sa'aatii jajjabaa akka ta'e keessa beektonni gama sooshaal miidiyaatiin ibsaa jiran. Rikaard addunyaa Yuukaandaa kan ta'e kiiloomeetira 5,000 fi 10,000 kan qabu Joosan Chaampingen sa'aatii 2:8:59 galmaa'ee maaraatoonii jalqabaa isaatti 37ffaa ba'uudhaan xumuree jira. Atileet Qananiisaa Baqqalaa riikaardii addunyaa maaster 40+ jedhamuudhaan kan beekamu namoota waggaa 40 irratti kan hirmaate yoo ta'u Qananiisaa Baqqalaa sa'aatii 2:4:19 ta'uudhaan sa'aatii saffisa idil addunyaa namoota waggaa 40 ta'eetiin galmaa'ee jira. Saffisni atileet Qananiisaa Baqqalaatii fi sadarkaa tokkoffaa kan ba'e dhalataa Oromoo Siisay Lammaa jidduu jiru duwwaa 0 sekondii 3 qofa akka ta'e kallachiidhaan hubachuu dandeenya jirra. Waldorgommii kanarratti atileetonni Oromoo Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgoman seenaa addaa galmeessanii jiranii wal morkiin Valeenshiyaa milkaa'insa garee biyyaalessa Itoophiyaatiif akka ta'e gareen federeeshinii atileetiksii idil addunyaa gabaasee jira. Gama dubartootaan fiigicha dubartoota Warqinesh Daggafaa, Almaz Ayyanaa fi Yoot Gabra Kidaan irratti lammiin Itoophiyaa tokko hanga 3 ba'uudhaan gahee isaanii baatanii jiran. Riikaardii biyyaalessa dubartoota Afrikaa kibbaa yookaan South Africa Garden State fi Moorsis Mariyaa Pareera dubartoota lamaan isaaniiyyuu Oloompikiidhaaf darbuu isaanii gabaasanii jiran. Siisay Lammaa Itoophiyaa irraa sa'aatii 2:00:48 innaa galu Aleksaandar Mutisoo Keeniyaa irraa 2:3 galuudhaan lammaffaa innaa bahu Daawit Waldee 2:4:8 kallattiidhaan sadaffaa ba'ee jira. Atileetiin jabaa addunyaa kanaa kan ta'e Qananiisaa Baqqalaa garaagaruma maayikiroo sekondiin caalamuudhaan sadarkaa afuraffaa ba'uusi wal dorgommii kanarratti atileetii jabaa addunyaa ta'uudhaan yaamicha gara sooshaal miidiyaatiin yeroo ammaa godhamaa jiru keessa atileetii maqaan isaa irra deddeebiidhaan kaafamu ta'ee jira. Atileet Qananiisaa Baqqalaadha. Atileet Qananiisaa Baqqalaa atileetiksii idil addunyaa maaraatoonii of duratti qopheessu irratti akka hirmaatu abdii isaa dabarfatee jira. Oduu kana dhaggeeffachaa jirtan gara madda walaabaa miidiyaatiin waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jecha odeessa keenyarraa asirratti xumurree jirra.